qaama ishee caccabee jira. Miilli ishiillee caccabee jira. Miilli lachuu caccabee jira. Cinaachi ishiillee caccabee jijjiira jettee gara biyya Laabin yookiin Beeruutiin deemte jechuudha. Erga deemte mucayyoon kun ganaa waggaa tokkoo fi ji'a lammaffaa keessa jirti. Gaafa qidaamee galgala madaamii isheetiin wal dhabdee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8 bakka ishiin hirriba keessa jirtutti nama lama ta'anii seenaniitu kilaasii seenanii fooqee irraa darbatanii akkuma fiidoo irratti argitan kana qaamni ishee akkuma jirutti guutummaan qaama ishee caccabee jira. Miilli ishiillee caccabee jira. Miilli lachuu caccabee jira. Cinaachi ishiillee caccabee jira. Akkuma asirratti argitan iddoon fayyaa qabdu hin jiru jechuudha. Qaamni ishee hundumti akkuma jirutti caccabee bullaa'ee jira. Miila lachuu opereeshinii godhanii jiru. Kanaaf hadaraa jaalala Waaqayyoo amantaadhaan osoo waliin qoqqoodin kutaa fi gosa ganda osoo waliin qoqqoodin. Hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha Waaqayyo uumanii fayyaa keenya biyya keenya irraa baanee hojjannee ofii keenya jijjiirra jennee akkasuma immoo maatii keenya obboloota keenya intaana jennee biyya irraa baanee caccabaan keenya akkasuma immoo du'aan keenya gara biyyaatti akka hin deebine Waaqayyo nu haa eegu isiniin jedha. Obboloota koo yeroo akka kanatti ilaallu waa salphaa fakkaata garuu kun waa salphaa miti. Maaliif mucayyoon kun yeroo hamma kanatti gara biyyaatti deebitee jirti jechuudha. Akkuma hamma qaama ishii kana akkuma amma caccabdee jirtu kanatti akkuma viidiyoo irraa duraan dursa sagalee dhaggeeffachaa turtanii obboleettii keenya kana wanta ishii qaqqabee isinillee akka hin qaqqabne maaliif biyya nuti jiraannu biyya Oromaati akkasuma immoo haati nuti keessa jiraannu haadha Oromaati abbaan illee akkasuma abbaa Oromaati alagaan bakka isaa hin darbu jechuudha. Ammuma kamiyyuu gaarummaa yoo waliif qabaanne ammuma kamiyyuu jechuudha walii galtee qabaannuyyuu guyyaa tokko keessa guyyaa tokko gaafa walitti bu'ame inni gaarummaa yeroo duraa walii wajjin dabarsa suni namatti yaadatamu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo akka taasiftanii fi viidiyoo kana hojjedhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan sheer laayik akkasuma immoo hiriyoota keessanillee if fayyada yoo jettan qaqqabsiisaa yaada qabdan immoo koomentii jala barreessa. Obboleettii kanallee Waaqayyoo si haa fayyisu jechuuti hin dagatina gara biyya galtee jirti waan ta'eef kanaafiyyuu na wajjin turaadha hamma qophii kiyyaatti isiniin jira obboloota koo. Egaa sagalee akkuma duraan dhagaa turta viidiyoo irraa jechuudha. Mucayyoon kun kan ishiin keessatti argamtu biyya Libaanoon yookiis immoo Beerut keessatti dhuftee waggaa tokkoo fi ji'a lama waan akkasii keessatti dhuftee as keessa turte jechuudha. Reefu dhuftee mucayyoon kun hojjedheen ofan jijjiira jettee mucayyoon kun akkuma keenya karoora hedduu qabaachuutii dandeessi. Namni gaafa biyya isaatirraa ba'u wanta hedduu karoorfatee waan hedduu yaadee manaa ba'a malee callisee manaa ba'a natti fakkaatu jechuudha. Akkuma kiyyaatti biyya namaa kana keessa immoo waggaa dheerayyuu jiraatte to'i akkuma tasaa gaafa galtu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu isinillee jechuudha wanti kun akka isinirra hin geenye fi duraan dursitanii Waaqayyo uumaa keessan kadhachuu Waaqayyo uumarraan immoo ofii keessanii akka nama tokkooti jechuudha. Wanta namni ofii isaatiif of eeggannoo taasisu tokko of eeggannaan nama eegdi waan ta'eef jechuudha. Of eeggannaan nama eegdi waan ta'eef of eeggannoo akka taasiftanii viidiyoo isiniif hojjedhee jira malee akkasiin gadditan akkasiin bakka dhiphina keessa galtanii akkasiin yaaddooftanii miti jechuudha obboloota koo. Wanti ta'e erga ta'e warrateera waan ta'eef yoo dandeenye karaa dandeenye nama tokko gargaaruudha. Hin dandeenye yoo ta'e immoo nuunillee wanta akkasii suni inni obboloota keenya qaqqabe akka nurra hin geenye fi irraa barachuuti irraas immoo of eeggannoo taasisuu qabna isiniin jedha hamma dandeenyetti. Egaa obboloota koo mucayyoo kana maaltu mudate yoo jettanii akkuma namni hojiirrattis haa ta'u kallattii garaagaraatiin madaamidhaan walitti bu'aa hoolla jechuudha. Hundumti keenya iyyuu namni hojii hojjetu tokko maatii wajjin jiraatu wajjin walitti bu'uusa waanuma hin oolleessin hin jedha hamma kamiyyuu tarii madaamiin keessan amala qabaattee waliigalteedhaan akka haadhaaf intalaa akka sanatti jiraachuutii dandeessu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaadhuma tokko keessa guyyaa tokko namni gaafa walitti bu'e gaarummaa jaalala kaleessa jiru sana hin dagata jechuudha. Dagatee ammeenyi dhaqee sammuu isaatiitti seexanii wal guuree namarratti waan hamaa akka hojjetan taasisa. Mucayyoon kun tarii namoonni Beerut keessa hojjetanii manni nama hedduu kutaanii hojjettootaa jechuudha. Qulfii hin qabu jechuudha. Akkasumatti balbala cufaniituma akkuma sanatti rafu malee keessuma mana gaarii jechuudha.
maatii isaanii jiru miti manni akkuma namni hundumti badaa hin taane namni gaariin illee bakka jiru bakka dhiirota isaanii hin shakkine dubartoonni isaanii jechuudha bakka akkasumas akka ijoolleetti wal wajjin jiraatan irra caalaa jechuudha kutaan hojjettootaa qulfii hin qabu jechuudha akkasumatti cufatu malee kanaaf mucayyoon kun maaltu ta'ee madaami wajjin walitti buuteeti kutaa irriba ishii galtee irrafte jechuudha sana booddee sa'aatii 8 jechuun sa'aatii halkan keessa sa'aatii 8 Itoophiyaatiin gaafa mucayyoo kun dhaqaniiti bakka ishiin raftu jechuudha fuudhanii fooqirraan mucayyoo kana akka gadi darbatanii isa kana jechuudha kan dubbatamaatii jiru mucayyoon kun fooqirra gadi darbatamee qaamni ishii hundumti isaayyuu hin caccabe jechuudha egaa obboloota koo qaamni ishii gaafa caccabu maaltu ta'e poolisiin dhufee achi kaasanii madaamishi mana yaalatti hin geessite mana yaalatti geessite achuma sanatti gatte mucayyoo kana namni minaan bishaan ishiidhan jedhe homtuu waa tokko hin jiru amma ta'e jechuudha kinooyi namoonni keenya yeroo tokko miidiyaan obboloota koo sagalee walii ta'uun kinoo kanaaf fayyadasin hin jira obboloonni keenyallee gara gaaranii gara imbaasitti illee bilbilanii kinoo mucayyoon kun amma jechuudha galtee jirti jechuudha gara biyya ishiitti geggeessanii jiru caccabaa ishii haa ta'uyyuu malee lubbuu ishii otoo keessa jiru gara biyya ishiitti akka yaallamtu warri ishii akka ijaan arganii mucayyoo isaanii yoo fayyiteef akka yaalchifatanii fi gara biyyaatti ergamee jira siniin jedha kun immoo bu'aasaa yeroo darbe keessatti karaa tiktaak kitiin ijoollonni baay'een sagalee ta'aafii turanii sababa sanarraan kan ka'e jechuudha kanaaf iyyuu obboloota koo madaamidhaan walitti buutanii kutaa keessan galtanii to'ii rafuudhaan dura jechuudha wanti tokko isin hin balleessitu yoo ta'e balleessaa keessan beekatoo dhiifama gaafadhaa too bakka madaamin illee isinitti balleessiti yoo ta'e ofiidhuma keessanitti deebi'aa too dhiifama gaafadhaa isiniin jedha maaliif dhiifama gaafachuun waanuma badaa tokko hin qabu ogummaadha malee isiniin jedha ani mana kana keessatti waanuma bara balleessayyuu bakka dhiifama jedhaan jechuudha maaliif dhiifama jechuun iddoo kana iddoo har'a jirru kana mana haadha ormaa kana keessatti abna otoo hin taane guyyaa tokko keessaa deemna kanaaf obboloota koo mana tokko keessatti immoo namni waliin walitti bu'ee hojii hojjechaa jiraachuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha kanaaf iyyuu yoo ofii keenya balleessines yoo isaan balleessanillee nagaa buusuudhaaf araboonni immoo jechuudha dhiifama yoo jetteen dhiifama wanta jechuu baay'eedhuma tokko jaalatu waan ta'eef soorii jennaan bakka hin dhiisu waan ta'eef adaraa keessan ammuma kamiyyuu amala badaa yoo qabaatanii isin immoo jechuudha akkuma isaanii isinitti deema sanatti itti deemu otoo hin taane gaarummaadhanii itti achi deebisaa isiniin jedha obboloota koo gaarii godhaa isinii maaliif gaafa gaarii tokko gootanii waaqayyo illee jechuudha isaanuma warruma badeessa isiniif yaadan warruma bakka lubbuu keessanillee balleessuu yaadan kana harka kallattiidhuma gara garaatiin isin baasuutii danda'a waan ta'eef adaraa keessanii of eeggannoo taasisaadha bakka araara gaafadhaatuma gara kutaa keessanii galaadha warri immoo kutaa kophaatti kan qabdan immoo kutaa keessanii kan qulfii qabu jechuudha qollofadhaadha isiniin jedha obboloota koo waaqayyo lafa jirtanitti immoo isin haa eeguu isiniin jechuutiin nan barbaada mucayyoo kun dhugaa rabbii hedduudhuma tokko na gaddisiiftee akka kanatti biyya ishiitirraa nagaa baate otoo hojjettee of jijjiira jettu otoo maatii koon jijjiira jettu qaama ishii hundumayyuu dhabdee akka kanatti caccabdee achitti bakka caccabdee mana yaala sanatti immoo gatamte mucayyoon kun guyyaa hedduudhaaf jechuudha agabuu ishii achitti jechuudha kan ishiin turte waaqayyo immoo harka isaa jala qabatee kinoo lubbuu ishii otoo hin ba'ini gara maatii ishiitti deebitee jirti isiniin jedha obboloota koo kanaaf yeroo tokko sagaleellee waliif ta'aadha akkuma kanatti hani miidiyaan koo jabaa miti namni hedduun na bira hin jiru namni hedduu bira ga'uutii hin danda'u jettanii hin callisinaadha yeroo wanni tokko isin mudate har'a hana na mudachuutii dhiisuu danda'a siisi mudachuutii dhiisuu danda'a obboleetti tokko obboleessa tokko wanti ta'e gaafa mudate yoo callifnee ana maaltu na dhibe jennee irra dabarra ta'e guyyaa tokko immoo wanta waaqayyo fidee nurra kaa'u hin beeknu waan ta'eef kanaaf walirratti ilaaluu miti karaa dandeenyanii sagalee waliif ta'uun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo kanaaf kinooyi miidiyaan bu'aa akkasuma immoo miidhallee qabaachuutii danda'a waan ta'eef karaa wanta miidiyaadhaan wal gargaarru miidiyaadhaan karaa humna keenyas yoo ta'e immoo keessumaa shamarran biyya arabaa keessa jiraannu wal bukkee haa dhaabannu wal haa jajjabeessinu sagalee waliif haa taanu isiniin jedha obboloota koo waaqayyo uumaan immoo nagaan isin haa galchu waa yaada isaa hundumayyuu isiniif haa ta'u isiniin jedha
turtina wajjin gootaniif guddaa galatoomadha. Viidiyoo biraatiin amma wal arginutti nagaan tura. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isinii jechuuti barbaada. Nagaatti tura. akkamitti jirta jettee dhaqxee guyyaa takka illee ilaaltee hin beektu. Kanaaf ijoolleen Beeruut keessa jirtan